Ashama akkam jirtu nageenyi waaqayyoo lafa jirtanitti isin yaa baay'atu. Ana buleettiin keessa fayyaa nagaa koo jira galata waaqayyoo nagaa kooti. Baga jiraatanii baga har'a geessanii isiniin jecha warreen mana keenya faaddisee taatanii sooressa YouTube jedha subscribe godha subscribe gochaa jirtu tabaaraku waaqayyo isin haa eebbisu isiniin jedha subscribe gochaa jirtu warri haaddisii taatanii ana buleettiin keessanii gaa akkuma beektan tigist lablaabbaan keessanii har'a immoo waan tokko isinii qabadhee fuula keessan dura dhufee jira innis garamitti argama yoo jettanii fagoon deeme boolee bulbulaa irraa meeshaan bituu barbaadesu widdiidha boolee bulbulaa keessaa hin bitu jedheen gara fageenya irra deeme kastamaroota tokko dura irraa bituu bira deeme jennaan isaan natti waddachanii naan iddoo biraa immoo deeme iddoo biraa deeme obboleettiin tokko soofaa barbaadee jirti anachi keenya jira kun nala moonaa koollee yaarsa aannatti hin gatee dhufe har'an hojii hin deemne viidiyoo kana maaliif waraabaa jira waan hin jaaladhee bitee isinitti agarsiisa meeshaa ajajameen ture innis soofaadha soofaa gatiin isaa dabalaa akka jiru hin beektu isinis argaa jirtu viidiyoo nama baay'ee ilaaltu waan ta'eef soofaa bitii jettee na ergitee soofaa bitii haadha ko sarpiraayisii naa godhii biyya ormaa jira jettee jennaan soofaa kana bituu dhufee biraane sin dabbaru miti eeshee kunillee kophaatti gurguramaa miti kophaa isaa meeqareen 18 jechuudha kunis baay'ee bareeda soofaan immoo babbareeddudha garuu waddachitan malee bituu akka duraa ta'e immoo ol keessan yoona silaa qixxeetti isinii bu'aa dhugaa qixxeetti isinii bu'aa kanaafuu gatii soofaa sanaa soofaan kun birrii 50 malee naan jettee kunoo akkasiin somni dhaabbachaa jirti haati suuqii kunootti ani waan ragaa qabatamaa wajjiniin hojjedha jechuudha waan reedii qulqulluusaa jechuudha waan dhugaa teessinitti maa kun gatii isaa 50 ayyoo baay'ee babbareedduudha garuu kunillee waddade malee babbareeda rabbiif kunillee akka ajaa'ibaatti bareedaa 55 naan jettee kanallee abbaa nama torbaati moo miti biraane kun kan nama torbaadha miti mulu saay kan nama torbaata jechuudha miti baay'ee babbareedduu meeshaati dhugaa borsaan immoo kan kooti laa kootetti akka furanne booda hankoon isra kaadde borsaa wajjinis miti waan kee jiru beekan waan ta'eef baay'ee meeshaa mirxiidha dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee bareeda ani gaama kana kamina kan jaalladhe isinitti nimaa kun 55 naan jedhanii ini kun immoo 57dha inni kun jechuudhaan garuu kanan jaalladhee bitee yoo waan footoo ergeef jaallatteetti waan ta'eef kun 57 nan bite ga'anii kanan jaalladhee bite kana xarapheessaasaa kana miti xarapheessaasaa kana wajjin 18 argitaniittu 18 jettee kan xarapheessaasaa fashi qabe waan dhageessanii xarapheessaan inni kun immoo 15 jechuudha kun 15 kophaattiidha inni soofaan inni kun immoo birrii 57 jechuudha isa kanallee isinitti agarsiisa isa kanallee ani kanan jaalladhee mucayyoodhaa bite kana ana footoo ergeef ishiin jaallattes kanuma qodaan akka duraa miti hin daddabalee isiniin jedha kunillee baay'ee dabalee jira daalachaadha malee garuu jabina qaba baay'ee dhugaa dubbachuudhaaf ituu namni irra taa'ee isinitti agarsiise waan ofii godhuu waraabaa jiru malee bakka baay'ee mirxii soofaadha baay'ee bareedaadha isiniin jedha ani garuu sanan jaalladhe baay'ee bareeddi sanan bite gatii soofaa kana yoo natti himi jettan isa qulqulluusaa jechuudha ofii isheeti kana uma dubbatte birrii tokko itti keessaa hin hir'isu kan naan jette abbaa nama torba isa kanaa jechuudha birrii 64 birrii takkitti hin hir'atu naan jette kanaa jechuudha isa kana kun 64 naan jette viidiyoo ilaalaa viidiyoo koo ilaalaa hin jirtanii ani isin komadhusi isin waqqasuu kosmiti ijuma jaalalaan isinitti ma ilaalaa viidiyoo yoo la viidiyoo koo ilaaltanii anis kun annas na ergatan dhugaa dubbachuuf fiigee isiniif deema isiniin hajajama nu jettee deemtaa ofii kee jettee deemtaa jechuu dandeessu ofii koo jedhee yoon deeme iyyuu yoonan jiraadhee isinii hajajamee isin immoo na hajajattanii waaqayyo na gargaare hojii koo hojjetadhaanis jechuudha kun immoo kan televiizyinii irra kaawwatanii kunillee kan TV irra kaawwatanii jedhee isinitti agarsiisuuf malee ani gatii isaa hin gaafannes tarii gaafadhu jechuu dandeessu kun kan televiizyiniiti jechuudha kun mana madaamii jiru borsaa lama qaba masaabaa lama qaba jechuudha TV irra kaawwattu
kunis hin ta'a kunis tiivitaan kunis inuma ta'a baay'ee babbareedu xarapheessaan kun immoo akkuma mana madaamii jiru akkuma argitanii kanaaf viidiyoo koo ilaalaa isiniin jira ani kanan jaalladhee obboleettii tiyaa biteef kan abbaa 57 birri 57 kana bitee baay'ee bareeda kun soofaadha seetanii isiina waan an ariifadhee dubbadheef immoo na of galchaa yoon sin dabbaree dhiifa manaa godhaa maaliif mucaattiin deebi'a jedheetanii dafee viidiyoo kana bitee qodaa kana waraabee isinitti agarsiisa jedheen dhufee akkasisiniin jedha waaqayyoof galatu anis Yesuus Kiristoos bara baranaa kabajamu hojii kootti deebi'ee san jira fayyeetanii isiniin jedha kunoo gatii isaan isinitti meeraa kan barbaadan immoo seeraan footoosaa maraxattanii ergachuu dandeessu warreen kan biraa ajajuu barbaadan isiniin jedha tiraasiin isaas 7 bichaadha wanni isaas 7 jechuudha waan akeekkachuu qabdan zariin wanni kanaa jechuudha dhugaa dabbachuudhaaf zariin soofaa kana zariin kana dura dhiyoo kana bitee gara giincii geesse jechuudha gannattu faatifaan jirta waan ta'eef ilaali soofaan innaa sana sii bitee fi gatiin soofaa irra bitee ilaali rabbii jedhiitii garaagarummaa ji'a sadiin ture gaa dhukkubaa wajjiniin garaagarummaa ji'a afurigeetti biyaansi gatiin soofaa yoo xiqqaate 20 dabalee jira jechuudha dhugaa isiniin jechaa jira 40 wayii nan bitaa ture amma kana galee hin beeku har'a garuu dhugaa akkas ta'ee jira kanan jaalladhe kana isiniin jedha amma kana waan na wajjin turtaniif I love you baay'ee guddaa galatoomaa gatii ishii karaa immoo na gaafachuu dandeessu hin gaafanne ani akkasii isiniin jedha waaqayyo sifaanaa ta'u jirtanitti nageenyi gooftaa sifaanaa ta'uu nan gala jedhee ni nagaa naa tura isiniin jedhaanis.